oduu keenya kan jalqabaate wanta nama ajaa'ibu murtoo guutuu kitaaba mata dureen isaa qaxalee jedhu barreessee eebbaaf qophii gochuusaa hordofee miidiyaa hawaasaa irratti qeeqni jajjabaan isa irratti ka'aatii jira. Namoonni hedduunis ofiisaayyuu barnoota hin baranne sadarkaa tokkoffaatti barnoota addaan kutee wallaalaan akkamitti kitaaba barreessuu danda'a ofiisaayyuu kitaaba dubbiseen beeku jechuudhaan qeeqa gurguddaa isa irratti roobsaatii jiru. Namoota kitaaba kana qeeqan keessaa tokko immoo yeroo rakkootti uummata Oromoo bira dhaabbachuun kan beekamu Kara Deemaa yookiin Injiinar Daani'elidha. Kara Deemaanis yaada kitaaba kanarratti kenneen kitaabni waraabessi barreesse jalqabni isaas xumurri isaas waanuma harree haasawa jechuudhaan qeeqe. Oduu kana keessatti yaada murtii guutuu fi yaada deeggartoota isaa akkasumallee yaada warra isa qeeqanii bal'ina isaa kan dhageessan ta'a gadhumaatti na waliin tura. Oduu biraatiin immoo maanguddoon ganna 75 daa'ima ganna 7 gudeedee hidhaa cimaa waggaa 14tiin adabame. Kanas bal'ina isaa kanan isiniif gabaabsu ta'a daawwattoota keenya. Oduu gama biraatiin ammoo pirezidaantii Filisxeem Muhammad Abbaas Haamaasiin ilmaan sarootaa jechuudhaan namoota butaman akka gadhiisan gaafatanii. Kanas bal'ina isaan isiniif gabaasaa akkam jirtu daawwattoota keenya. Chaanaalii kanarratti oduu biyya keessaa fi alaa kan dhugaataan guyyaa guyyaadhaan argattu. Kanaafuu chaanaalii keenya sabskiraayib godhaa, viidiyoo keenya immoo laayik godhaa. Yaada qabdan immoo koomentii irratti nu barreessaa jedhee kabajaan isin gaafachaa irra gara bal'ina oduuttan darba. Murtii guutuu kitaaba mata dureen isaa qaxalee jedhu barreessee eebbaaf qophii gochuusaa hordofee miidiyaa hawaasaa irratti qeeqni jajjabaan isa irratti ka'aatii jira. Namoonni hedduunis ofiisaayyuu barnoota hin baranne sadarkaa tokkoffaatti barnoota addaan kutee wallaalaan maal barreessuu danda'a ofiisaayyuu kitaaba dubbiseen beeku jechuun isa tuffachaa fi isa arrabsaatii jiru. Namoota kitaabicha qeeqan keessaa tokko kan ta'e immoo yeroo rakkootti uummata Oromoo bira dhaabbachuun kan beekamu Injiinar Daani'el yookiin immoo Kara Deemaadha. Kanaan dura qubee afaan Oromoo kuullee jedhamu boceera jechuudhaan ajandaa taasisee kan ture obbo Fedhasaa Taaddasaa immoo namoota kitaaba kana gulaalan keessaa tokko akka ta'es himamaatii jira. Fedhasaa Taaddasaa dhimma kitaaba mata dureen isaa qaxalee jedhu kan murtii guutuun barraa'e kanarratti yaada kenneen kitaabichi warra jijjiirama barbaadan kan jijjiiruu danda'udha jedhe. Itti dabaluudhaanis abbaan qubee kuullee obbo Fedhasaanii kitaabilee kaan irraa adda ta'an muraasa arguu jalqabne yoo xiqqaatee waggoota 15 barruu keenya kana xiqqoomachi butuuf yaalameera. Sana keessatti qulqullina caala baay'isuu irratti xiyyeeffachuutu ture. Booda keessas qulqullinni toora xiyyeeffannoo akka ta'u qeeqni baay'ate. Dhiyeenya waan kitaabaa haasa'uu irraa of qusadheetan ture akka feeteen yookiin immoo murtoo guutuu kitaaba kana bifa addaan fideetuun dhufe. Hagan ilaaletti kitaaba warra jijjiirama barbaadan jijjiiruu danda'udha jechuudhaan kitaaba kana jajeera. Ta'us garuu namoonni hedduun kitaaba kana qeeqaatii jiru. Murtii guutuu ofiisaayyuu barnoota hin baranne beekumsas hin qabu. Kanaafuu kitaaba barreessuu hin danda'u isaan jechuudhaan kitaabicha maallaqa ittiin argachuu qofa barreesse jechuudhaan hedduun namoota isa qeequu irratti argamu. Namoota kitaaba kana qeeqan keessaa tokko immoo miidiyaa hawaasaa irratti yeroo rakkoo uummata Oromoo bira dhaabbachuun kan beekamu Injiinar Daani'el yookiin Kara Deemaan isa tokkodha. Kara Deemaanis yaada kitaaba kana irratti kenneen kitaabni waraabessi barreesse jalqabni isaas xumurri isaas waanuma harree haasawa jechuudhaan dubbate. Itti dabaluunis Kara Deemaanii dhimma kitaaba kana irratti yaada fuula FB isaa irratti barreesseen beekamtii as fuula miidiyaa hawaasaa irratti qabaachuun beekumsa sammuu yookiin ilaalcha hayyummaa qabaachuu hin ibsu. Keessumaa ijoollee barnoota kuftee biyya Arabaa deemte elmachuun beekamtii argatanii keessoo bukoo raacita hin qabne ittiin naquun maal faayidaa qaba jechuudhaan ilmaan hiyyeessaa namoota akkasiirraa of eeggadhaa jechuudhaanis dhaamsa dabarfate. Oduutaan maanguddoon ganna 75 daa'ima ganna 7 gudeedee hidhaa cimaa waggaa 14 adabame. Taateen kunis kan uumame godina Baalee aanaa Gooroottidha. Maddi oduu AMN Plus akka gabaasetti maanguddoon ganna 75 gocha gurraaf hin tolle raawwate kun Tashoomaa Gammachuu Badhaadhaa jedhama. Namni kun vaayirasii HIV/AIDS illee dhiiga isaa keessatti argama. Guyyaan isaa 9 bara 2017 waaree booda tilmaamaan naannoo sa'aatii 10tti yoo ta'u daa'imti kichuun ganna 7 taatu araddaa sana keessa yeroo taphattutti namni kun suuqii isaa keessa taa'ee ishii ilaalee himatamaan kun daa'ima alaa burraaqxu kana ofitti waamee koottol seenii afuuffaan siif kennaa jedhee gowwoomse. Tola jettee yoo isheen ol seentu suuqii keessa galchee na dhungadhu isheedhaan jedhee qaama saala ishees tuttuqee dhibee HIV akka qabu osoo beekuuti ofirratti baatee gocha gudeeddii ishee irratti raawwate. Daa'imni kun gara manaa yoo galtu armeen ishees waan ishee irra ga'e gaafatti. Isheenis waan irratti raawwatame kana haadha isheetti himti. Poolisiin aanaa Gooroo eeruu maatii miidhamtuu irraa isa qaqqabeen himatamaa kana to'annoo seeraa jala oolchuudhaan booda waajjira abbaa alangaa aanaa Gooroo waliin ta'uun qorannoo erga taasiseetiin booda galmeen qorannoo isaa qindeessuun waajjira abbaa alangaa godina Baaleetiif erge.
Abbaan alangaa godinichaas himata tokkoffaa maanguddoon kun seera yakkaa bara 1996 ba'e keewwata 627 muraa tokkoffaa irra darbuun itti yaadee daa'ima umurii ishee 13 gadi ta'e irratti yakka dirqiin gudeedu raawwachuudhaan himate. Himata lammaffaa immoo seera yakkaa bara 1996 ba'e keewwata 514 muraa lammaffaa A bira darbuun dhibee HIV kan qabu qorsa fudhachaa akka jiruu fi dhibeen kun walqunnamtii saalaatiin akka darbu osoo beekuuti miidhamtuu tanarratti gocha saalqunnamtii raawwachuun yakka dhukkuba du'a hordofsiisu nama birootti dabarsuudhaanis himate. Manni murtii olaanaan godina Baalee dhimmicha ragaa namaaf ragaa mana yaalan erga qulqulleeffateetiin booda himatamaa kanaaf fakkaatota isaanii barsiisa jechuudhaan adabbii hidhaa cimaa waggoota 14 isarratti murteesse. Kan baay'ee namatti tolu garuu daa'imti kun yakka irratti raawwatameen booda dawaa ittisa dhibee daddarbaa Pre-Exposure Prophylaxis jedhamu ji'a 3 fudhachuun dhibee kanaan qabamuurraa oolteetti. Kanaafuu daa'imni kun dhibee HIVtiin hin qabamne jechuudha.